أستاذي قافي أمانت مكين الرأي قافتو وربادي قافتي ايوه قافي بدات إيدنا جولتين بكيتو تبرجاج الساجراني Ori akkamii? رسولتنا صلى الله عليه وسلم عائشة وقا جهتي كادمتاني وقا سقدتي فوداني جدا حالا كان رتي وصونو دبتاني قد إفتاني يرو كان رتي barumsa kennitanii barbaade ustaaz yeroo hedduu gaafii ta'eetiin ijoolleen kanaan waan akkanaa kan haasaa turanii warreen amantii biraa jechuudha. Haala kanaan immoo akkamitti rasuulli keessa waan akkanaa dalagee ka jedhan haasanii viidiyoo wayii argee wallaahi garaan na dhukkube carraa kan argatuu fi immoo alhamdulillah rabbii kee galateeffadha. Mee isa kanarraa xiqqoo naaf haasa'ame. Baarakallah. ايوه سكن الرئيرو مهند دبنا وانو مان كريستاني كان الرد الدبيو في يرو هند رد دبنا الليلة كريستانو ني وان إسان سكن الرد الدبني في قالوا في دبي في ميت كانوا متي ربشان ما جرى نيتش ما في مالي تقف الرتي أكما تعرف تاتوا كقرآن تاتوتي دبرتين عمري كانت ترومو قبدي كنجرو انجرو الدنيا مرة جتشول وانا ما تعرف كيس انجرو قرآن الرد كيس انجرو كريستانا فكينيا فما نبي محمد عليه الصلاة والسلام عائشة وقا جهت نكاية تاني رقصني وقا سقريت تمو فوراني منتي قرفتان اوكي يسينوني دبتي نبي ربي عليه الصلاة والسلام نكاية هيدا وقا جهت رقصني امو وقا سقريتي نتي سيراني جتي هاي يغاري إسا كان أول قباتيت الدورة ونمني هو بچوك أبو فور آفيرومني مالي تلعبتا فور آفيرومني مالي رت تلعبتا جتشور توكو ساقان لما فاد امو زمني واني كون زمنا كم كيس ارغامي دا كان جدو يادو ونني برباتيس لما كان رتا دبر تكفى فودا فيروم ني مالي ردا بتا كجدو غهم سرت انت اللي تكجيتي جنان ديري توكو جاي جنان فودو دندا ركو تكلن قبض انت اللي كان جيسو حتى ساعتي كانت ساعتي اما نتكيس جرو كان كيسد وقا سديتي راغا كودا سديتي انت اللي كان جيسو اكديراتي ميتي dhiirri waggaa 12 haga waggaa 15 naannoo sanitti gaa dubartiin amma saatii amma jiru kanatti jechuudha qorannoon saayinsii amma saatii kana jiruutiin addunyaa irratti qorannoon jiru saatii kanatti waggaa 8 haga waggaa 13 intalli kan geessu kan anaa miti barkan jedhe isin galtee ana osoo hin taane wannaadha eenyu kana wannaan qorannoon addunyaa irra jiru suma kana googilii irra galtanii ilaaluu dandeessan googilii irra namni galeetii yoo laale waggaa meeqatti daa'imman geesse booda isin mul'isuu danda'a qorannoo sanniin jechuudha. Daa'imni takka intalli takka waggaa meeqatti geessee kan jedhu jechuudha. Akkanaan nuti wal dhabdi garuu waggaa 8 irraa haga waggaa 13 jedha. Intalli takka geesse kan jedhamtu waggaa 8 irraa haga waggaa 13. Waggaa 8 irraa haga waggaa 13 erga geesse taate kalaas achi boodaan heerumuu mirga qabdi jechuudha. Heerumuu mirga qabdi jechuudha. Isa kana xayyib akka islaamummaatitti yoo fudhanne islaamummaa keessatti intalli takka heerumuudhaaf umriin daangeffamaadhaa miti. Garuu ammoo bira gahuudhaaf yookaan wajjin ciisuudhaaf ammoo dandeettii qabaachuu qabdi. Isin galtee dandeettii qabaachuu qabdi. Sirriitti dhaggeeffadhaa olii gadi hin fiiginaati. Dandeettii qabaachuu qabdi. Dandeettii akkamiidhaa? Dandeettii abbaa warraa wajjin jiraachuudhaa dandeettii qabaachuu qabdi. Umrii waggaa 9tti qabaachuu dandeessi, 15tti qabaachuu dandeessi, 20 qabaachuu dandeessi. Waggaa kamittuu yoo qabaatte intalli dandeettii qabaattee jennaan achi booda maal godhama? Inni heerumsiifamti jechuun rakkoo hin qabdu nu biratti. Rakkoo takka illee hin qabdu. Harka isiin hin miidhaan qaaba isirratti hin gahinetti rakkoo hin qabdu. Garuu ammoo waggaa 20 iyyuu taate yoo miidhaan isirra gahe yoo waggaa 20 iyyuu taate miidhaan isirra gahe hin eeyyamu islaamummaa keessatti. Nabi Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam لا ضرر ولا ضرار حديث كان تاسوني لا جراتو لا ضرر ولا ضرار ميدان هنتو اسلام ما كسر دوما سيغلتي ميدان دوما وغا كودشريت يو كميد ام توتات وغا ديغدمت يو كميد ام توتات ابدا هيرمون يصير افنتو يو كان ابا وراسون يسي برغاون انتو غرو وغا سغلت وغا سديتو يسين دندته جنان ركون قبدو يجو عائشة انا مو گيتي جرتي كان جدو گيتي جرتي انت لو غدون gaaf duraanii dubbachaatiin ture intala guddoon hojjaan isiidha nabi rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam wal qixa dabalataan ammas ammoo isiin mataan isiitu maal jetti إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة
intalli takka intalli dubara takka waggaa sagal yoo geesse isiin dubartiidha jette intala guddoodha jettee dubbatti hojjaan isiidha nabiyyi muhammadin alayhi salatu wasalam wal qixaadha dabalataan ammas ammoo Aisha radiyallahu ta'ala anha gaafa kennamtu gaafa nikaa atamtu nabi rabbidha waggaa sadii warra biratti dhiisan maaliif dhiisan hin geenye waan ta'eef erga geesse ammoo nabi rabbiitiif alayhi salatu wasalam fideetiin kan kenne eenyudha warra maatii isaaniiti maatii isiiti jechuudha miicanii dhiqanii akka mushurraadhaatti sirna itti godhanii erga sanamuu fidanii nabi muhammadiif alayhi salatu wasalam kennan ente arra jirtu jaarraa kana keessa jiraattee jaarraa 15 waan jaarraa 15 waa jaarraa 14 dura hojjetame irra mormituun tuyyuu mirga dubartiitiif cinqamamu haadhaaf abbaan hayyama ofiitiin intalli geesseetii kunoo fudhadhaa jedhaniitiin fidanii nabi muhammadiif alayhi salatu wasalam kenna nabi muhammadii miti alayhi salatu wasalam naaf kennitan malee jedhee kan jibbaachise intalli geesseetii kunoo fudhadhaa jedhaniitiin fidanii nabi muhammadiif alayhi salatu wasalam kenna isaan bira geessanii jechuudha. Isiin illeen abbaa warraa kiyya jettee beektee hubattee siigaltee beektee hubattee erga sanii ammoo jiraattee jirti wajjin nabii rabbii wajjin alayhi salatu wassalaam. Miidhaan isirra dhaqabe jira miidhaan isirratti dhaqabe waan tokko hin jiru. Isiin illeen himanne abbaa faati isiin illeen himne sammuu pheenxee qofa keessa jira miidhaan isiidha. Sammuu kiristaanaa qofa keessa jira. War hatta san isii taate mormitoonni nabi Muhammad alayhi salatu wasalam hedduudha turan zaman isaanii keessa fakkeenya munaafiqtoonni jiranii yahuudonni jiranii kiristaanonni jiranii mushriktoonni jiranii warri nabi Muhammad mormaatiin ture tokkoon isaatu waan kana lafaa kaasee ajanda godhe kan irraa haaseen jiru sababni isaa maaliin yeroo san keessatti intalli akkasumatti heerumsi waan ta'eef yeroo san keessatti intalli akkasumatti heerumte waan ta'eef jecha sigaltee intalli akkasumatti heerumte waan ta'eef jecha rakkoo takka illee hin qabu. Hatta daa'im bar addunyaa irratti daa'ima xiqqoo waggaa 5tu ilmoo dhalee jira bar. Waggaa 5tti intalli ilmoo dhalte jirti bar. Eeywa intalli waggaa 5tti ilmoo dhalte jirti. Qaama namaatti wal dhaba, ga'umsa namaatti wal dhaba. Umriidhaan namni umrii kanatti heerumuu qaba kan jedhamu zamana kana keessa dhufe malee duraan hin jiru. Duraan ammoo namni duraan an fakkeenyaaf ammaatti fagoodhis nabi Muhammadin bira dhiquudhis nabi Muhammadin bira dhisme abbaan kiyya kan fuudhe nama fakkeenyaaf amma intala waggaa 20 fuudhuu danda'an abbaan kiyya hoo intala waggaa 20 fuudha mara abbaan kiyya fuudhu abadan sigaltee abbaan kiyya waggaa 20 ittiin fuudhu tayyib abbaan kiyya waggaa 15tti yoo fuudhe akaakayyuun kiyya ammoo waggaa 15 ittiin fuudhu. Umriin intala zamana kana ol deema akkasitti dhufe malee akaakayyuun keenyaa fi abaabayyuun keenya akkanatti fuudhaatiin ture akkanuti intalli waggaa 20 geennaan bar waggaa 100 suuf duuba deebine waggaa 20tti intalli heerumtu hin jirtu bar waggaa 15tti kan heerumtu hin jirtu. Mee isin hundi keessan deebi'aati haadha keessan gaafadhaame haadha tiyyamee waggaa meeqatti heerumteedhaan irra caalaa warra amma jiru kuni haati teenya takka waggaa 13 takka waggaa 14 takka waggaa 15tti heerumte. Akkanuma kana biti insoo beebbo insoo beenaaf himabe hatta beente maabe warma beenteetu jedhan takka fakkeenya haadha teessan mee hundi keessan deebi'aati gaafadhaame warri waggaa 20 ol caaltanii jirtan jechuudha. Anu waggaa 10 seenuuf ustaaz asirratti dhiifama. Atiyyuu mataan kan keetu eeywa sahi. Isiinu kun mataan isiitu maal jechuun jirti waggaa 14 fixee waggaa 15 seenuu jiru akkasitti heerume. Amma mee gaafadha galaati mee haadhatee san gaafadha warri waggaa 20 ol caaltan wanna jettan guutuun keessan. Fakkeenya haadhati yoo fudhattan haati tiyya naannoo waggaa 13 tti heerumte. Naannoo waggaa 13 waggaa 14 achirra osoo hin caalin heerumte. Achi dura osoo amma isin hundi keessan gaafadhaa mee isin haati haadhatee isin gaafadhaa mee galaati. Mee waggaa meeqa heerumteedha haati teenya guutuu warri amma waggaa 20 ol dabree jiru guutuun keenya jechuudha. Haati teenya kan waggaa 20 heerumte hin jirti jedheetiin hin yaadu'an. Sini galtee jirti jedheetiin hin yaadu'an. Obboleettiidhaa miti haadha teessanii deebi'aa gaafadha hin jirtuu bara. Tayyib mee bifa kanaan deebi'aati abbaa keessan
Abbaa keessan gaafadhaati haati ta'e yaa abbaa koo haati tanteedha. Waggaa meeqatti heerumtee jedhaani. Waggaa meeqatti heerumtee jedhaani. Gadi buusanii isinitti himan waggaa 12 waggaa 11 naannoo sanii isin himan. Fagoo biti bar akaakayyuu zamana akaakayyuu keenya irratti jechuudha. Zamana Nabi Muhammad ammoo alayhi salatu wasalam kan jiraatan ammaa zamana duriiti. Zamana san keessa Nabi Muhammadin qofaa miti fakkeenyaaf amma Safiyyaa binti Huyay namtichi Yahudaadha. Umrii waggaa 10 heerumte. Haati Ali ibn Abi Xaalib faati Abu Xaalib waggaa fuudhan ijoolleedha. Naannoo waggaa 9 kan isin heerumte. Zamana san keessa dubartiin kan heerumaa turte akkasuma. Hatta zamana samiiti Imaamu Shaafi'i rahimahullahu ta'ala waggaa 21tti intalli takka waggaa 21tti intalli wayiidhaa ta'a akaakayyuu argee jedhan. Intalli isii deessee isiin intalli isii dhalatee intalli isii sunillee deebiteetiin intala biraadha kan deesse jechuudha. Naannoo waggaa 9 waggaa 8 kan heerumte jechuudha. Sini galtee aadaa yeroo sin jiru yookaan ammoo akkaataan dubartiin kan geessu wal dhabaatiin deema zamana wal dhabaatiin deema sini galtee. Malee akka amma kuffaarri akka amma kiristaanonni wanni akkana kiristaanonni liigoo oofaniif maali sababni isaa beeytanii wajjin rakkachaa turan. Biyya Awurooppaa kana keessatti daa'imman akka malee aadaa isaaniitti ta'ee gudeedamaa turte saba saniif jecha umrii kaan umrii waggaa 18 umrii waggaa meeqa jechuudha. Sinigalaa mitiisa akkasin bifa saniini maal godhanii sammuu fiidhaa kana umriidhaan daangeessanii jechuudha. Malee dubartiin akka amma jirtu kanatti hin jirtu ga'umsillee akka kanatti hin jiru jechuudha. Kun gama kanaan. Lammaffaadhaan immoo namni akkaataa ilaaluu barbaachisuuni zamanni keenyaaf zamanni duriidhaa tokkoo miti. Intalli Oromootiif intalli Arabaatu tokkoo miti. Sini galtee ijoollee keenya ijoollee fakkeenyaaf ijoollee Habashaadha ijoollee Itoophiyaadha bar ta waggaa 30 fidanii intala Arabaadha ta waggaa 8 ta waggaa 9 yoo fidanii wal bira kaan garii isiidha bar dachaa lama tanaa taati sini galtee qaaman jechuudha. Waggaa 9 waggaa 10 waggaa 11 waggaa 12tti intalli Arabaadha jechuudha nagaan guddaa ta faranjiidha yoo fuudhu ta faranjiidha fudhadhu. Sini galtee ta faranjiidha intala teenya ta waggaa 30dha bar qaamaan furdinaan guddinaan dheerinaan bar dachaa lama taataatu jira sii galtee furdinaan wal qixa taati jechuudha. Keenya amma xixiqqoodha hin beekne asitti biyya Arabaatitti kunoo mee ilaalameesi. Intala garii bakka hojjettanitti jechuudha. Dubartoonni biyya bakka hojjettanitti ni beektan baay'inni keessan. Ijoolleen shamaraa gariin isiidha taarra waggaa 8 isiin jedhan bara dhufu ammoo waggaa 10 geessee jennan kun gubbaa kana gadu hixee furdin isii waan biraa dheerin isii waan biraadhaan jirtu. Akkasi namni kana hubachuu barbaachisa. Taphattoonni kubbaa miilaa irra bar addunyaa irratti ijoolleen akkana sochooftu taphattoota kubbaa miilaadhaan ilaalame isin. Ka addunyaa kana irratti an guddaa ilaaluu baadhu laakiin akkanumatti yeroo garii yeroo TikTok irra olii gad oofanii arga. Taphattoota kubbaa miilaa gaafa jedhan ijoollee hagam dargaggeessa hagam ga'u kana waggaa 18 waggaa 17 jedhanii waggaa 16. Ijoollee biyya keeddaa waggaa 16tti taadaara hartubbo. Hagam geessime ijoollee waggaa 16tti. Kubbaa dhiituu beekuu dhiisiitiin wanna katamaayyuu baattee waa bitattee galuun isiidhaa sii dhibu. Sini galtee addunyaa kana waggaa 17 waggaa 16 waggaa maal jedhaniin ijoollee hagam geessu ijoollee gurguddaadha. Ijoollee biyya keenyaa waggaa 17 waggaa 16dhaa fi dhiitimee ijoollee san bira wal bira qabime. Namni uumama namaatti wal dhaba zamana bakkiin Yahudota biratti kiristaanonni ufumaa haasaan malee Yahudota biratti waggaa 3 intalli heerumaatiin turte. Sini galtee waggaa 3 heerumaa turte. Waggaa 3 eeyyamamaa duraan Yahudota biratti. Intalli dhalattee waggaa 3 heerumuu dandeessi. Sini galtee waggaa 3 heerumuu dandeessi. Yesuus ammoo Yahudota keessaan dhufe. Kiristaanonni qirincaafiidha. Qirincaafi Yahudaati malee waan biraati miti kiristaana jechuudha. Isaan biratti akkamitti akkana ta'e. Fakkeenyaaf amma isaan biratti Yoosef Maryamin gaafa fuudhu nikaa hidhatu jechuudha akka isaanitti waggaa 12tti inni waggaa 90 wayiidha intala waggaa 12dha kaadhimatee jedha. Macaafa isaanii keessa wedduu caalu boqonnaa 3:8 irratti intalli obboleettiin teenya guntuu tayyuun baafneeti yoo namni kaadhimatu dhufe akkam goonaree jedha. Uummata akka gochuuf hin dandeenye jechuudha. Guntuu ta'u sun baaseen heerumuu dandeessi rakkoon qabu. Si galtee rakkoo takka illee hin qabdu.
akka macaafa isaanii daa'imman fuudhuun hayyamama rakkoon qabdi. Bu'uura wayii qabani bu'uura hin qabani. Kiristaanni rakkoon isaan rakkatan isa kana bakki guddaan. Bu'uura irra dhaabbatanii sitti haasawan hin qabani. Wamma hunda isaadhaa waan bu'uura hin qabne qilleensa irratti jira beekaa tasfaadha akkanumatti. Sababa kanaaf jecha wajjin rakkatan malee kun wanni Aishaadhaa waan nama rakkisuudhaa miti siin jechuudhaaf. Waan nama rakkisuudhaa miti si galtee nuti muslima biratti umriidhaanii miti kan lakkoofnu nuti. Umriidhaan osoo hin taane fakkeenya intalli Arabaadhaa ta waggaa 12 heerumuu dandeessu yoo jira Habashatti ammoo waggaa 16 heerumti yoo taate bakka wama takka rakkoon qabdu. Habashatti intalli takka waggaa 20 geessi yoo taate faranjii biratti ammoo waggaa 12 yoo geesse nuti islaamummaa keessatti lakki taabata faranjii sunillee waggaa 20 gahuu qabdiin jennu nuti. La akkasiidhaa miti. Nu biratti intalli gahumsuma qofa. Intalli Aishaan geessee jirti geessee jirti. Bareechitee geessee jirti. Geessee jirti. Takka rakkadhe jettee ni manne abbaa warraa kiyya jettee gammaddee wajjin jiraatte nabi rabbii wajjin alayhi salaatu wassalaam haadhaaf abbatu fideetiin kenneefi nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhaqanii naa kennitan malee hin jenne geesseetiin taanurraa fudhadhaa jedhanii babbareechisanii mushurraa godhanii kennaniif namni tokko takka isaan qeeqeen beeku Yahudota haa taatu maal haa taatu warri zamana san keessa jiru haga jaarraa 18ffaadhaatti nam tokko takka waan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam lafaa kaaseen beeku. Isa numatu akkas wanna jedhe malee si galtee akkasitti wanna godhanii siin jechuudhaaf. Ustaz assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nama si dura jiru jira. Hayyee baarakallah. Obsi koobazi jidduudhaan seeniin maakime banatteeti. Hayyee bu'ii obsinaan. Hayyee Abdalla. Siigalee obsinaan? Naa galeettee buute. Ijoollee teenya bari ijoollee teenya galee. Isaa ta'uufi malee. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaa alhamdulillah fayyu maami. Ayyaa maashaallah gaafii ma gabaabduu wayi qabaa ustaaza waan gaafuma ulfaa gaafuma xiqqoo wayiti. Aayaa quraanaa wayi irraayi. Okay. آية قرآن سورة زمري ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من يشاء الله كجركنا إلا من شاء الله أيوة إلا من شاء الله كجركنا بك برات كل شيء هالك إلا وجه جدا من شاء الله فجركن ما لا تجور ودين إلا من شاء الله كن كمي أيوة بسم الله أيه إذا كان الرتي كان درادا كل شيء فان إلا وجهه كجر سني وإن هندسات جتشودا نبدا إلا وجهه كجر يقال مو كل شيء هالك إلا وجهه كجر ما الاتباع ما كجر تفسير لا ما تجرى بك كذا كل شيء هالك إلا وجهه كجر ابن كثير رحمه الله تعالى لا دندسا كل شيء هالك إلا وجهه جتشوني أيوة ده بيتين جرا واتو جدول أنا شاكله بيكتي تفسير لما تجرا كل شيء هالك إلا وجهه كجر توكو كل شيء هالك جتشون كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه جتشو دلقان هندساتو بدأ هنجرو هم بدأ بلا شتاء وان فول ربي تفجتش وكان ربي فجتش وجهته مملي جتشو توكو سكان لما فارا كل شيء هالك إلا وجهه جتشوني والنون دساتني بدا ربي ملي سبحانه وتعالى فولا سامل جتشون إلا ذات سامل جتشون فولا دبمسيسو سنتان فولا ربي كي ساملو قبا كان أمامته كل فكان لكن ذات سامل جتشون لما والدي قن آمت منه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كستي كان سيقلتي كل شيء هالك إلا وجهه جتشون إسا كان لما كداني كما جتشون ولي قالت كل شيء وجدمو كل شيء جتشجر كوني عموما فيدا وكان هند جتشو فيدا لكن ليس على إطلاقه
تدمر كل شيء أكم رب سبحانه وتعالى جدو عمومني كل شيء جتجدو دا بحسبه جدا أكبكاتين كل شيء هالك جتشون أي كل شيء قدر عليه الهلاك واني بدون إسر جرقوت نساتو نبدا الله ملي سبحانه وتعالى جتشو قابسا الاستثناء كنا مو استثناء منقطع جدا لكن الله يبقى جتشو ربنا من يافا جتشو استثناء منقطع جدا كان ورا لغاتو بيكا سيقلتي واني هند ساتو نبدا واني تقول واني لفرت فنجرو ربي ملي سبحانه وتعالى واني سميك يساتي لا فنجرو واني بدون إسر مرتاع جتشو هنا مو نفخ في السوري فسعيق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله كجر سنة مو إلا من شاء الله ربي سبحانه وتعالى كجر توني توكو كأكو حور العين فا ورد جنة كيس جيران دوبرتو دا جنة كيس جيران أكسو مالي ولدانا جنة كيس جيران كاكي سنين كيس ربي سبحانه وتعالى سسناد أنباسو داف لما فاد أمو نبي الله موسى عليه السلام نبي ربي دا عليه الصلاة والسلام يرو أني جلق أبنا مكبري كيسابه هدا أنا جدا يرو أنباه أمو نبي الله موسى عليه السلام أرشين كابتين ميل أرشي لا كابتين أبتا جدا سيقلتي ميل أرشي لا كابتين أبتا جدا نبي ربي عليه الصلاة والسلام أنا دورا كافهمي في مو ساكين إسانك أبن جتشون بيكو جدا نبي ربي عليه الصلاة والسلام ساكين إسانك أبدمو أنا دورا كافهمي بيكو جدا نبي ربي عليه الصلاة والسلام نبي الله موسى عليه السلام ساعك إن سدك قبض ورج جتشو في يوكان أمو قبري دورا نبي الله موسى عليه نبي محمد دورا عليه الصلاة والسلام كافم جتشو أدان بيكو جا لا الله والله عالم نبي الله موسى عليه السلام ساعكين قبري كيساسا فسعيق من في السماوات كجرسوني نبي الله موسى عليه السلام هنك أمنتها والله سبحانه وتعالى عالم ولقالت لا كل هالي وانتو كان كيساس سنع قوتشو لاف فسعي إلا من شاء الله جتشون سن كاكا حور العين فور جنة كيس جرو كاكا سنين نقبض ورسوني وردو آف جتشا ومميمتي وان تيف جتشا ربي سبحانه وتعالى سند إيسا كل شيء هالك إلا وجهه جتشون أي ما قدر عليه الهلاك جتشون وان هلاكني سيقلتي وان هلاكني الرتي مرتفع جتشون عملي وانو منجر قوتهم بدا جتشون عمل وسوى كستاتي سلا جندن اللي نفتومي إبد اللي نفتومي لكن هذه الأشياء كلها لا تدمر ولا تفنى النمت وانتوني كنن قوتو سيتو نجرتي سنجتشو راف أكسي أيه ما شاء الله كلتهم أستاذ أي جزاك الله خيرا تبرا قبضة وانا قالها يرو تكا جدو من ايغا وانا ويدا قوتي وانا لوكيشن وينا مويتي فرقل فاتولي أيه تولي ijoolleen teenya arra carraan keessanii ana arraa isinii fuudhe lallabanni hin jiru yeroo gaafii gaafattanii waan isinii galee ta'ummanni isaaniifuu galee waanuma isaaniifuu galee garteemi beekaa waan haasa'uu dhabanii waan haasa'uu dhabuu jechaaf jecha akka keenyatti waan gattaanii barsiisan dhabuudhaaf jecha dubbii godhuudhaaf if duuba kaayyatanii akkana jenii irraa haasawanii waan akkasiisan osoo hin taane waan qulqulluu onolaata akka amma obboleessa keenya Abdallaan gaafatee kana waan akkasiisan faa gaafadhaa aayaa quraanaa faa wal bira qabaa fi bakka tanatti akkana jaa akkamii waan isin dhibe jirtiimi quraanarraa akkasi gaafadhaa aayaa quraanaallee haa taatu ta'e isaan ol baasanillee haa taatu wanni isaan ol baasan san isinitti gaafii taatee jirti taanaan gaafadhaa aayaa quraanarraa akkasitti. Inni kaan ammoo waan ilmi namaa hundinuu beeku ta'e isaan waan haasawan dhabuudhaaf jecha nu wajjin akka nuti teenyee barsiifnu kanatti waan barsiisan dhabuudhaaf jecha dirqama akka isaan wangeela keessa seenanii barsiisanitti nutis quraana keessaa waan barsiifnu hin qabnuti. Firraa waanuma akkanaa tan akkana goona janii isaan taaniin sani ichuma firraa dhiisa sanaa ta'isu. Hayyee Abdurrahman. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. ايش تولي اتفوف يا جماعة جدودا والنجد جدودا اني وانتو كوير قد افقرس اجدي بدو هيا تمام اتفوف يا عبد الرحمن. هيا عبد الرحمن. اوكي السلام عليكم. لا عبد الرحمن أنا سلطاني عبد الرحمن أفن رموت بريفتي. كي استقاطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Ayya inshallah gaafii biraallee waan qabu. Gaafii amma Abdallaan gaafate san irratti warreen silaa dhumaan san keessa maleekonni gurguddaan faan akkamiin hafanii akka Jibriilii fi Mikaa'ilii Israafiilii malakul mawt kun faan kitaabni garii ni dhuman ja'a akkami jara san keessaa huni hafanii gariin ni hafan ja'a gariin immoo ni dhuman ja'a akkamiin laaltu mee ustaaza kana. والله كإساني دا كملايكة دا سني سيغلتي كل نفس ذائقة الموت كجر سني رتي كاسني رتي دبتين علماءين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وإن نفسك بقوتوني دو أنغا فجدو ملايكان اللي ندو أني جتشو دا كيكا جاني ندبتين حديث نوي اللي نجرى لكن حديث نسون صحيح متي ملايكان نماني كجدو آخر الرتي ربين ميكايلين فجي سيريني ارغساني أمو كزي كاسا كنجرو كنغوتوني ساتو النادامتي سيغلتي صراحة كان جرو والجن والإنس يموتون النجرة لكن ملائكان دؤور رتمو نفس صريح قاطع نجر كل نفس ذائقة الموت كجرو سني دليل تكو كل من عليها فان كجرو من عليها فان والرجل من عليها نأمو ضمير كوني دجت دي بآ جراني عليها جتشون ضمير دجت دي بآ كان عفوا أنكم كان إلا اللات وان دجت ملي والرسمي الآتي ميتي كان جاني كسدو بتنجر هاتو قرامو كملائكة كستي ملائكان كاكا جبريل فاتي كاكا إسرافيل فاتي كاكنا كنين ندو متاني كان جرو إسا كان كيسا توقفا كان الرجل سيقلتي إسا كان رد توقفا دليل الصريح نقدر أبتا وانا جرف جيتش إسا كان توقفا قوشو تقاري أكسي. أيوة جزاكم الله خيرا. هي بريدة ما شاء الله. أما أسقافيتك قافي جربين ترى يروم دا قافة توكو غافي ربي سبحانه ايوه غافي سان غافتن غافت غافي كسيتو رفيدا سنغلتي حديثه توكو حديثني سنين سيهما ربين حركه قبا حركه ربي دا لچوتو مرغا جاني حركه سورا لي خاصني اكسني فكينيا ورني اكيساني غلت فكينيا ورني چورا ربين حركه مرغا قبا جيتي حديثني دبتا سنه حركه سن فوتو خاصني سورا خاصني يروم دسني رد دبتن ميسان اللي إن شاء الله سلا بيان ستاني قارينا. أيوة بيكتي بكا كان الرتي كريستانوني كريستانوني وفي ساني تيجتشورا وما جاف إلا اللي في ملي أكا ما جاف ساني تتربين سيقلتي وانا بفتين كابو حتى يو قام سالاك وفتين قدين ملي وانتو حتى قام سالاتو كابراكم قبل سامبرت waaqni qaama godhachuun rakkoo miti san biratti silaa kiristaana irraan tolu si galte waaqni qaama qabamuun qabu ka jiru kana maaliif jenna yesuusii mucaa daa'ima dhalatee kittaanatee jedhe ka qaama saalaa qabu waaqa isaatiin waaqa jedhaatiin abboo ayata balleessite abdii aliyyi ka jiru bareechiti barreessi waaqa yesuusii kana yesuusii amma akkana jiru kana waaqa jedhaa muslimtootaan ammoo isinii rabbiin qaama qaba jettan jechuun silaa hin danda'amu sila si galte maaliif jennaan dura namni ofii ati bar gaangee namaadha tuffachuudhaaf harree wahiidha ta kurkur gootu wayii qabaachuu qabda. Macaafa isaanii keessatti waanuma dhaben qabu. Funyaan isaa kana keessaa wannatu bahaa jedha laal aaratu bahaa jedha. Waaqni jechuudha akka isaanii funyaan isaa keessaa waaqatu bahaa aaratu bahaa ija lama qaba duyda. الله وبركاته. نيتوركي كياتو نركز يا جماعة هيمي الرأس هاتكوشيدا
Akkan siin jedhe akkasiidha. Isaan biratti hatta rifeensa qaba rifeensa haadataa. San bira dabree nama ta'eyyuu mul'ata. Inni nyaata ni dhugaa. Hatta macaafa isaanii keessatti seera uumaa boqonnaa 18 irratti waaqni laal sangaa wayii qalanii fi laal Ibraahim miila irraa dhiqee jedha. Karaa deemee dhufee jennaan daaraan dhukkeen irra kaaftee jennaan miila irraa dhiqeeti sangaa wayiidha gorra'ee fi jibicha wayiidha. Aanan kana xefiq jedhanii dhuganii bexxellee hojjettee saaraan erga sanii bexxellee sanillee waaqni faatiin nyaatee jira. Bifa kanaan jira waaqni hin nyaatan dhugaa miila qaba waa hunda qaba jechuudha. Osoo inni kun jedhu kiristaanonni kana islaamummaa irra haasa'u waan ceebiidhaati. Si galtee waan ceebiidhaati. Isa kanaadha kan isaan bira jiru jechuudhaaf. Dabalataanii gara keenyatti deebi'a. Gara keenyatti yoo deebi'e si galtee gara keenyatti yoo deebi'e hin beektu callisati Yesuus Israa'el qofaaf ka jedhu sun. Akkin siin jedhe waa'ee wannaatti wal qabatee jechuudha. Waa'ee harka rabbiitiin subhaanahu wa ta'ala wal qabatee rabbiin subhaanahu wa ta'ala harka qabaa jennee amanna nuti. Harka akkamiidha? Harka isaan maltu. Leessa kamitinihi shay. Wanni isa fakkaatu tokkolleen hin jiru uumama isaa keessaa waan ta'eef jecha harka isaan maltu qaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Harka gara akkamitti qabaa kan jedhu san rabbitu beeka nuti waan tokkollee hin beeknu. Laakiin ammoo hadiisa tokko irratti nabiin rabbiidha alayhi salaatu wasalaam wakiltaa yadeehi yamiin. Harki lamaan isaatu yamiina jedhan. Yamiina jechuun qawiyyatun jechuudha. Jajjaba jechuudha itti baanama. Harki mirgaadhaa kun yamiina wanni jedhamee yaamameef jihaa akeekuudhaaf miti. Jihaa yamiinaa jedhamu kana akeekuudhaaf miti. Yamiina jechuun minal yumni si galtee minal yumni. Yumni jechuun barakaa akkasuma quwwaarraa fuudhame. Kun ammoo yasaara wanni jedhamteef harki kun dadhaba waan ta'eef harka bitaa wanni jedhamteef dadhabdu waan taateef. Mirga wanni jedhamteef ani mirga qaba oguu jedhu nam tokko waan kanarratti mirga qaba jechuun ani beqa wannaa qaba jechuu dandeettii qaba jajjabinna irratti qaba jechuudha waan kanarratti. Waan akkana gochuudhaaf mirga qaba jedha namni. Hatta afaan Oromootitti sadarkaa afaan Oromootii yoo dhufe mirga jechuun maal jechuudha? Mirga jechuun jajjabinna agarsiisa malee jihaadhaa miti. Ati bar harkuma bitaa kanaan yoo akkana garagalte bar harki kun bakkuma harki kun jirtu jirti. Laakiin wanni harki kun mirga jedhamte kun ammoo bitaa jedhamteef sababni isaa Arabiffaan ammoo yamiina yasaara wanni jedhamteef sababni isaadha sababa tun jabdu taateef tun ammoo laaftu taateef. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wakiltaa yadeehi yamiin jechuudhaan wanni nabiin rabbii alayhi salaam ibsaniif dadhabbinna irraa dhabamsiisuudhaaf akka uumamaati miti. Uumamni harki isaa takkatti yoo jette harki isaa takkatti ammoo laaftuudha. Harki mirgaadha yoo sirriitti jabdu taate harki bitaadha ammoo sirriitti jabduudha miti. Laaftuudha. Qixaan hojjettu harki mirga. Fakkeenyaaf amma namni harka mirgaatiin sirriitti darbachuu danda'u harka bitaatiin sirriitti darbachuu hin danda'u. Harka bitaatiin namni darbatu ammoo mirgaan darbachuu hin danda'u. Lamaa walqixa jabduu taateetiin argamtu uumama keessatti jechuudha. Rabbiin ammoo subhaanahu wa ta'ala harki isaa lamaanuu yamiina jechuun gara tokko jirti jechuudha miti jajjaba jechuudha itti baanan. Hadiisa biraa keessatti nabiin rabbiidha alayhi salaatu wasalaam wabiyyadihi shimaal jedhanii dubbatanii jiran. Sayyid ibn Abi Daawud keessa illee jira akkasumallee Musliimiin keessa illee jira. Al-Imaam al-Albaanii rahimahullahu ta'ala riwaayaan sun shaaddaa illee jedhanii dubbatanii Sayyid Musliim keessa jira. Dabalataan ammas ammoo wabiyyadihi al-ukhraa ka jedhu illee jira. Harka isaa kan biraatiin harka isaa shimaal jechuun bitaadhaatiin illee ka jedhu jira. Hadiisni akka jedhu illee jira. Waliigalatti ala kulaalin hadiisni sun shaazii ta'uu iyyuu baatee jechuudha. Hadiisni sun sahiihuma Musliimiin bira jira. Akkasuma jenneetuma yaanna wabiyyadihi shimaal jedhanii jiran nabi rabbiidha alayhi salaam harka isaa tabitaatiin. Garuu ammoo wanni hadiisa biraa keessa wakiltaa yadee yamiin wanni jedhanii fi cinaa tokko irra jirti jechuudhaaf miti akka isaan fakkeessan san. Jajjaba jechuudha itti baanan. Jajjaba jechuudha itti baanan. Akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatu Qur'aana keessatti فلو تقول علينا بعد الأقاويل ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين لأخذنا منه باليمين جتشو مالين هيكن بالقوة دندتي كنا لسقمنا جتشو باليمين جداشت دندتي كنا لسقمنا جتشو قوان يمين جرمي يامم سيقلتي سواسن بجتش نبي ربي عليه الصلاة والسلام أكا نتينمتي والانفكي سنيف وماما والانفكي سنيف جتشا أكا زيراني دبتني جتشو سيقلتي osoo sira nabi rabbiidha kana dubbachuu baatanii bar kiristaanni irra jiru kun gaafii biraadha kaasa. Gaafiin inni kaasu kamiin harka bitaa kan mirgaa osoo jenne jechuudha. Harka bitaa harka mirgaa osoo jenne
Alhamdulillah. Harka bitaa qaba rabbiin jedhan. Jarri kunam. Osoo akkas jennee ka dubbannu taate. Ummata Yesuusii waaqessuudhaaf jecha olii gad dhama'uudha malee sila macaafa isaanii keessatti rabbiin harka mirgaa malee hin qabu. Harka bitaa kan jedhamu hin jiru. Mirga jedhama. Garuu harka mirgaadhaan ni qaba isaan biratti. Waaqayyo harka bitaa qabaa jedha gaafadhaa isin gabaabumatti. Kiristaanuu ta'e jechuudha. Gabaabsaatumaan harka mirgaadhaa qaba qaba. Macaafa keessa guutuudha kun dhibbaatamaan jira. Harka mirgaa isaatiin akkana godhee waaqayyo jedhan. Mirga isaatiin wagguu dubbatanuu isaanuu maal jedhan? Mirga waaqayyoo taa'ee jedhan. Okay, mirga waaqayyoodhaa taa'ee bitaa hoo qabaa jedhaani. Alhamdulillah. Bitaa hoo qabaa jedhaani gabaabsaatumaan. Bitaa qabaa yoo jedhan bitaatu laafa bitaan irra laafaadhaami jedhaani gabaabsaatumaan. Bitaadha erga jedhan bitaan mirgi jabaataadha bitaan nama maal ta'a? Bitaan maal ta'a yaa jamaa? Yoo mirgi jabaa ta'e bitaan maal ta'a? Laafaadha. Tayyib waaqayyo harka mirga waaqayyoodhaa taa'e Yesuus jedhanii dubbatanii mijarriinu bitaan laafaa ta'a jechuudha. Ka isaanaa kanatu rabbiin salphisuudha. Sidii galtee ka isaanii kanatu rabbiin salphisuudha malee ka muslimaatii miti jechuudhaaf akkasi. Kan biraadhaa immoo nuti rabbiin qaama qabaa jenneetti hin dubbannu nuti akka akkasii afaan keenya keessa wanni akkasii hin bahu. Rabbiin qaama qabaan jennu qaama wanni jedhamu waan uumamaa kana foon lafee kanneen. Rabbiin ammoo lafee fooniidhaa miti. Rabbiin lafee fooniidhaa miti. Rabbiin qaama qaba jennee hin dubbannu nuti wanni jennu qaama qaba qaama hin qabu wantoota akkanaati kan haasofnu rabbiin harka qaba harka qaba harka akkamii harka isaan maltu aganum akkas. Si deebi'ee jira. Ewa na deebi'ee jira galatooma jazakumullahu khairan. Ayya shi barakatullahi. Ayye Talha in kesu mesitu. Ayye ustaza hikuma waiti. Allah ani sinaso sisoka. Wa murasa inshallah ustaza hadisa toko. Hadisa ana aghna shuraka yani shirki jawsatu kesa sana ifudidi. Irra dureessan akkamitti kama ani shurakaa maali ani shirki maali xiqqishoo keessa isaan haifuuditi. Ani agna shurakaa yani shirki jechuuni ani irra dureessa shurakaa jechuun warra walitti makamuuti. Ufii isaati osoo hin taane kan namni walitti makeetiin waaqessuuti jechuudha. Ani shirki jechuun shirki irraa. Ani shurakaa keessa jira jechuun osoo hin taane warra shariika natti godhu keessa warra shariika natti godhu warri kun waan hin dubbatu jechuudha. Warri kun waan dubbatu hin qabu sii galtee. Waan naalleen qabu durummaalleen qabu shirkii godhame fakkeenyaaf amma mukaa fi waaqa mukaa malaayikaa waman hama wamaama kanneen walitti qabaniitiin rabbitti sharrakanii namoonni waan silaa namni walitti makee waaqessu keessa anatu irra dureessa jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala shirkii irra sigaltee ani shirkitti naajum malee akka kasiigaan jirtutti jechuudha. Hiikni kanaadha ana agna shurakaa jechuun ana agna shurakaa jechuun الذين أنا أغنى الشركاء جتون هيك نسادا ور شريك نتي غدو ور شريك نتي غد أمو كنين كيسا أن إر دريسا يجو ور شريك نتي غد أمو كيسا أن دريسا يجو مالي أن شريك قبا شريك سن كيسا أمو أن دريسا يجو راميتي إنكسي راميتي أن ور شريك نتي غد أمو ور نتي كنديفم ور نتي دبلمو إر شركي إر كان دريسا أنا جتشو هو نمو هذا شركي إر دريسا يرامي دوباتم قبوكا ربي نمو سبحانه وتعالى شركي تناجم إن جالة الليلة هو نمو ملائكة هاتو نما هاتو مال هاتو سيقلتي مال هاتو تي وانا شركي جيشوني افدندو اندندان تقو نسانتو اندندو تقو اللين جيشو ربي نمو سبحانه وتعالى أن يردو رسالة أكنا جيشون سيغان أفعل التفضيل وقوا أكنا جيني عبرو سيغان أفعل التفضيل بابا سار رجل جيشو رامت ليس على بابه درم مهم ودامل ونتبانمو سيغان أفعل التفضيل ليس على بابه يوكان المساواة والتفضيل كان جرى مساواة نجراتي غسين تفضيل جرى جرامي درم ما ربي همود ربي دريس شركي رجت مملي كوان اللي دريس عن اللي إر دريس جرامي سيغالتي غيرو امو جتشكيسه توقوا عبروا ان اذا دريس ما برا هاتو سيغادا يوكان مو جتش ما كان جرو جتشون
لكن أقوم عربي فكيس بيكمو لغة عربي فكيس بيكم كوني وري بيكم بيكا أنا أغنى الشركاء عن الشرك جاء ربي سبحانه وتعالى قدبته أي أن الله غني عن الشركاء وعن الشرك شرك الرالي شركاء الرالي ربي دريسة جاء اتبانا أكس سيغلتي بكرة كونجرتو أكس أيوس دي بيجرات بك كان يلما تقف على أغنى جتشون سني أفعل التفضيل ليس على بابه لما فعل أمو الشركاء جتشون سني كأوفيسة رب شريكة قولته سنتاني كنمني شريكة تجريتي تركي سورة أكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو حلقة متي دي بنك أجو هاي إيفا أستاذ سنت اللي بعجبني وما تكتك كسلا جت ما في ربي وريجنا. لا لا ركون كبدو بايني ركون كبدو تدرس نجد إن شاء الله لأنه ما كان أول فكرة وهذا قرآن أبا لما تكو في حديث تكو يرون جرات إن شاء الله نسين دبة تجيدي قرآن أيوة سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا آية جوه وإن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين آية القرآن جو بس حديث باي كتاب دبته إن أحدكم لا يعمل عمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع حديث يسمى كان رتيرا شنو بدأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. اوكي أيه بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها جتشوني جل كبرتي هي كلام قبا وإن منكم إلا واردها جتشون أين يلين سنين راكا إبدجا نمر ندفني نفو جتشونا تفسير قداني سكانا كمفسرتون الرهدون سلفاتي في خلف على الرجال سينو دامتي الردفو جتشونا مو صراط الردبرو جتشو حديثني سيا مسلم كسيرو كابي هريرة وديسان الليني واي صراط والقبسيسي ارغسني ابو هريره وان منكم الا واردها كجدو كان قرا ايجچو نبي ربي عليه الصلاه والسلام صراط الردبرودان اكا والقبسيسان اكا ابي هريره هبتت سيغلتي اكا سمله نبي ربي عليه الصلاه والسلام قرا اللي كان جرني هي كان جر ولي قالت على كل حال صراط ان يكتو قجيلا مال جچو ورود جچوني قران كيستي اكلمان دف توكو سينودا لما فار دفودا فكينيا كير دفوداني كامو ولما وردت العير جريك وتدبت رب سبحانه وتعالى أي ولما مرت العير جتشو سين تجتشو دامت سيقلتي دبلتها لما سموه وورد ماء مدين وقونا بيلا موسى عليه السلام جد وورد ماء مدين جتشون إرد في جتشو الأمل إيه إنسان جتشو دامت بشام مدين سين جتشو دامت بشام مدين إرد في جتشو نبي الله موسى عليه السلام ورودني ما أنتو كويسا كان كون أمك لما فادا بئس الوارد والمورود يليك دبة رب سبحانه وتعالى نبي وانا فرعون فاتي وانا قدان ابدكي سنسينا كجدو اچت له ورودان فيدمي ربي ورودا جچجدو رب سبحانه وتعالى دبته سواء كان افجچا وكتنتي تفسيري لمتي اكسر سيغلو في هندير راجچوكيا تفسيري بككنتي وني لمتي سواء كان تكا سينسان هي كان تكامو الردفودان ولقلت لما نساني تو من ابدا سينا جريتين تكويه كمتسين جو كدبتين جو اكيجان مفسرتون الرهدون ور سلاف عليه ور خلاف علين كيستو نبي محمد عليه الصلاه والسلام حديث مسلم كيس جرو كيست مال جاي دبتا واي صراط اتي والقبسيسني ابي هريره بكسني تكاري جراكم سينجرسن الردفو صراط الردفو وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا نمني كمو جنته سينو يبدر ردفو مالين دبر يبدر دبرا صراط الردبريتين ارغسني جنته سينا جچو جنني ارغي بداتي جرتي وان ورك وسو كفرني وان ما قبايسن ارغني دبران جچو لما فانمو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه نموني غرين كذكر كان لجرو انسينني جدن نمت كل رسول سيني نفو كافر سيني اتشكيسة تفا مؤمن اللين ابدجا نمشافي غسيني كارغسني امو ارغا سنبودا نمو رب سبحانه وتعالى فيجعلها الله عز وجل على المؤمنين بردا وسلاما جدا نجا قد رب سبحانه وتعالى وانتو كاكسان توقني قد ابد جهنم لالنيتي ارقساني امو قرى جنة ديمني ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا جتشون إسا كان هذا أجرني هي كان جتشون
قروا أمو كتفسير ابن عباس إرّا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه أكو بس إنجل سن تفسير درا سنتو إرّا قاري سنتو إرّا موافق اللي سنتو إرّا رقال لك أبا جتشو رقا قر حديثات اللي سنتو قبا ابن عباس أمو جانب اللغة قفل على مالي وان نبي ربي عليه الصلاة والسلام إلا اللي جتشو توقو إسا كان أجمت أمور كلما فاد أمو ربي سبحانه وتعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أني جهنم النقوطة من الجنة جتشون جني رالينا من رالي هدما والتكبيت ربي سبحانه وتعالى نقوطة كجريت اندبت أكنا جتشو وادا ربي سبحانه وتعالى جهنم فقود قاف كان حديثة كيسة النبي ربي عليه الصلاة والسلام ربي جنة في اللي وادا قلي إبدا في اللي وادا قلي قاف أموجنا سي كلامي جنة اللي مال جدين أن سيقوتا جدين إبدان اللي سيقوتا جدين لما نو يكون قوتا مجنة في نمر راي لأملا أن جهنم من الجنة جتشو من جتشي يركون تبعيد فيد قرينا ماتي في قري جني را سيقوتا جتشو قري جنة ماتي في قري جنتين سيقوتا جتشو ربي وادا قلي جر درو ما وادا قلي سيقلتي كاكاتي وادا قلي جنة في الله كسمت وادا قلي تنجر لما نسانو تنقوتا من لكن أمو كان أمما كان ملائكة كجنة هذا أكاتا تقوتمو أكاتا إبدي تقوتم تونيمتي الرجال نمادا إبدوان سينوف جتش إبدي جنة جني في نما قفان قوتم توان براتين قوتم قروا أمو جنني قابي سين قوتمو أبدي بكي دوارا هفو ربي سبحانه وتعالى أمما هارا أمميتين إرقسين أمو جنة سنقوتا جتشو وادا قاب درا قليف إبدا أمو الرجال نما الدنيا كان رجل وكما أرقا جرتو كان ورقنا ربي الردب نبي الله آدم عليه السلام ربي قافها قياك أمارا قافها بكتكة تولدتك أبيت جلو أخرج بعث النار جلان أمتا إبدا إبدانا إرقا مباسي جلان قال يا رب ما بعث النار ورقا إبدا إرقا مالي أو جلون ربي سبحانه وتعالى فارسنتي سقلتم السقل قال إبدا تباسي جلان فارسنتي تقوق فور جنة سينو جج أمما آدم المان آدم الرجال رسالة جلتها سيقلتي جني رامو بكما دكا جني رامو بكما الرجال ثاني جلتا مؤمني غري ثاني تمالي الرجال ثاني جلتا سيغلت نمر رالي جني رالي اسا كان هذا رب وادا غليجر وادا جنة افغال ابدا افغال غاف نما غاف جني له ربين جركوني ابدني سين نجچوني بك غرو رب سبحانه وتعالى اسو رب غبرن ابد سين سيچو دامي فولدرت فكينيا فما كبدا وحيدا كيسوسي واقسو جراده كبدان akka ibidda seenu illee rabbiin ni beeka akka yesuusi waaqessu illee rabbiin ni beeka osuma beeku uume erga kabbadaan dhalate hoo rabbitu dirqisiisee yesuusin gabbarsiise laa fedha isaatiin waaqessu jira sigaltee wama arra fedha kan keetiin hujjattu kana rabbiin dursee beeka osuma beeku sana musi uume jechuudha kabbadaan yesuusin waaqessaa gaafa dhalate jechuu ni beeka rabbiin nama ajjeesaa kabbadaan akka jedhu ni beeka rabbiin baqqalaan akkana godha waan jedhu rabbiin ni beeka jamaal akkana godha waan jedhu rabbiin ni beeka osuma beeku san uume jechuudha ibiddaaf uume jechuudha isa kanaadha jechuudha kun gama ayata kanaatiin kalamma faadaati ka hadiisatti gaafatti san ammoo hadiisa ibn Abbas ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an rabbiin subhaanahu wa ta'ala osoo daa'imni garaa haadhaa keessa jiru malaakaatti ergee waa afurtu barreeffama tokkoffaadha dalagaa isaa ajala isaa rizqii isaa erga sana namtichi kun ni milkaa'amoo ni milkaa'u ka jiru kunni waan fuulduraati kunni hundi isaatu wanni barreeffamu kun wama fuulduraati akkuma dura siin jedhe san wama rabbiin beeku santu barreeffama sun wanni rabbiin beeku sun subhaanahu wa ta'ala rabbiin loohal mahfuuz keessatti barreesseetiin jira waanuma loohal mahfuuz keessa jiru santu barreeffama hundi isaa wanni barreeffamu guutuu isaa toomachi keessa jiru barreeffamaaleen hedduutu jiran fakkeenya loohal mahfuuz kan jalqabaati achi gaditti ammoo ka leelatul qadri keessa barreeffamu ka waggaadha jira ka gaafa dhalatanii jira ka guyyaa guyyaan barreeffamu jira ka torbaaniidha jira ka guyyaa jum'aadha malaayikaan barreessitee ol geessitu ka guyyaa kamisaatiif guyyaa wixataadha jira guyyaa dalagaan keessa ol fuudhamtu jechuudha guyyaa wixataatiif guyyaa wixataa guyyaa kamisaa jechuudha dabalataan ammas ammoo kani إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون كرب سبحانه وتعالى كاستنساخ جاني ولا من قريت دبلاني ولي قالت بري فما لكم بساتو لو المحفوظين هردفتي يجو رب سبحانه وتعالى القرآن كيسوان كريم سيتين جرا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم سر التلال نتي دعاء جراتنا ونكتب نبرسنا ما قدموا وان دلغني فيه وآثار وان سنبودها في اللي وان فولدرت رفول نبرسنا جاء ربي سيقالتي إنا كنا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء في مبين كتابة إفقالا كيس جرى ون هندي ساتو جرى إماما وني جرى ميو كتاب نسمالي سببا هوغانا تعيف إماما جتشو مال جتشو هوغانا جتشو سيقلتي هوغانا وان فولدرت وهند بالريفة مالك أنا هند أفيو هوغانا سيقلتي هوغانا أكساني توباتشو قابدا لو المحفوظيني لو المحفوظ وانا تشكيس جرود واني أما قراها دا كيس قافة جرو بالريفة مولي وان فولدرت رفو رزقي إسا دلقا إسا كنو اللي وان فولدرت رفو dalagaan isaa erga dhalatee guddatee eegasee dalagaa jalqabeen booda maal akka dalagu in kafaramu in aman waala kami dalaga nama ajjeesamu namaaf tola oolu kan hunda barreeffamu waan fuulduratti dhufu rizqiin isaa erga dhalateen booda waan nyaatu ajalli isaa gaafa du'u waan hin godhu washaqiyyun aw sa'iid ka jedhu ammoo nabi rabbii hadiisuma san keessa ibsanii jiran gaafa du'uudhaaf ka'u namtichi kun maalirratti du'a milkaa'ee du'a moo honga'ee du'a kanuma milkaa'ee du'a moo honga'ee du'a namtichi kun honga'ee du'a jechuun dalagaa warra ibiddaarratti du'a moo dalagaa warra jannataa osoo dalagu du'a kunillee duruma dursamee barreeffama kun hundi isaatu akkami fuudhamee barreeffame dura rabbii waan beekuuf akkana jechuun wani kun ni barreeffama jechuun fedha isaatu daangeffama jechuudha miti laa rabbii wama inni fedha ofiitiin hojjetu wama inni fedha ofiitiin hojjetu kana dura dursee waan beekuuf barreessaa jechuudha kuni waan qadaraati dura beekee rabbiin barreessuudha malee waan biraatii miti siin jechuudhaaf akkas ما شاء الله بارك الله فيكم أستاذ الدوغلة تومالا yoo namni jiraatu baate gaafii tokko namni ni jira. Gaafii lama biran dabarsina. Ijoolleen teenya sumaanuu guyyaa kan carraa nuuf kannaa jettan. Carraa tokko ka guyyaa kamisaa galgala jimmataa ka itti bohaarroo isinii goone. Arraan tan ammoo guyyaa isin gaafii itti gaafattani. Gaafii babbareedaa ka barnoota namaaf ta'uu ka jarrilleen nutilleen warraa barannu gaafadha. Akkasuma koppiliinkii fi sheeriillee godhadha. Ammalaan duraan nama meeqaa jira amma yaa'anii dhuman gaafii jalqabnee jennaan nuti. Assalaamu alaikum warahmatullahi warri faayidaa qabu asuma jira abshirii talha warra faayidaa qabu wannaani kuwwani bubbeedha qilleensatu yoo wanna jedha malee sun rakkoon qabdu ijoolleen faayidaa qabdu asuma jirti inshallah koppiliinkii godha yaa jamaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتني أستاذ. جرة الحمد لله. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. قافي تككبا ولكنه جاوبوا لي فقد أشكل علي جدا. اوكي واصل. حديث إن الله خلق آدم على صورته لأن الألباني إذا شرح على صورة الله ولكنه أنكر العلماء عليه. أيوة الله سبحانه وتعالى كان عربي فانسي هذا بيسو بلغة شاء. طيب تمام. جاوبوا لي بلغة العربية ولكنه أشكل على النصارى. جاوبوا لي بلغة العربية. طيب اوكي تمام بسم الله. عربي فانسي دي بيساير قساني امو وانا داني ورمي فاني سني في كايجو اني وانا عربي فانا بربادة جريتي وان دبتي في اي. اولا الحديث صحيح هذا موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم صرها الامام مسلم رحمه الله تعالى انه على سورة الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا الوجه فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على سورة الرحمن.